Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 kutaa lammaffaasaa ilaalleetiin jennaarra. Kutaa tokkoffaa yeroo laallu lakkoofsa 17-18 ilaallee xumurree 17 irraa maal jedhaa? Yesuus immoo ana hin qabin. Anammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqii. An gara abbaa koof gara abbaa keessanii gara waaqayyoo koof gara waaqayyoo keessanii ol nan ba'a jedhii isaanitti anaaf himii jedhee ishee abboome. Kana badhennaan ilaalleerra. Kanaaf as keessa maal barra? Kiristoos ilma waaqayyoo akka ta'e, waaqayyoon mootu abbaa isaa akka ta'e, waaqayyoo yookaan abbaan waaqa isaa akka ta'e, Kiristoos jechuudha waaqa keenya akka ta'e, abbaa isaa akka ta'e, abbaa keenya akka ta'e ilaalle. Kiristoos immoo nuuf maal kenna? Abbaa keenya, waaqa keenya, obboleessa keenya, hiriyaa keenya, hangafa lubaa keenya, nuuf waa hundumaa keenya jechuudha. Kiristoos nuuf waa hundumaa keenya. Ibroonni boqonnaan 2 lakkoofsa 11 irraa gadi yeroo dubbifne ijoollee isaallee akka ta'an, obboleota isaallee akka ta'an, obboloota koo jedheen waamutti akka illee yaane ilaalleera. Ibroota 1:8-9 irratti illee waa'ee waaqummaa isaa akkasumas immoo abbaan waaqa isaa ta'uu lakkoofsa 9 irratti ilaalle jechuudha. Ergasii Maariyaam isheen Magdalaa dhuftee an goofticha argeera. Inni dubbii kana anatti maal godheera jettee? Dubbii kana anatti dubbateera jettee bartootatti himtee jedha. Kan hin badhinaan waan laalleef akkuma seensaatti haa ta'uuf jechuudha. Kanaaf Kiristoos ilma waaqa jiraataa akka ta'e adda baafnee beekuu qabna. Baay'ee wangeelli addunyaatti lallabnu Kiristoos ilma eenyutu jedhudha? Kiristoos ilma waaqa jiraataati kan jedhudha. Kiristoos ilma waaqa jiraataati dubbii jedhu keessaa Kiristoos ilma akka ta'e hin beekamaa, waaqayyo immoo abbaa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Ergaa kana keessa dubbiin jiru. Tole. Lakkoofsa 19 irratti guyyaa jalqaba torbaniitti gaaf sanbata guddaa yookaan dilbata jechuudha. Sana galgala bartoonni Yihuudota waan sodaataniif mana cufatanii taa'an. Yemmuus Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabbate. Nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Galanni Waaqaa ga'u. Asirratti waa tokko laalla. Balbala cufatanii inni jedhu karaa biraatiin maal godhaniirani? Abdii kutataniiran. Sodaataniiran. Kunniin balbala cufatanii taa'aniiran. Luqaas boqonnaa 24tti immoo karaa deemtonni Maa'oosii karaa ofii maal godhaniiran? Jalqabaniiran. Karaa ofii jalqabaniiran. Kunillee gara qurxummii qabu bituu hundinuu karaa karaatti bittinnaa'e. Abdii kutannaa gurguddaa sadiitu jira seenaa kiristaanummaa keessa. Tokko Israa'eloonni Gibxii gaafa bayanii hangafni ilmaa du'ee dhiiga balbala isaaniitti dibatanii dhiiga balbala isaanii irra jiru addaan baafamee gaafa Gibxii bayanii gammachuun isaanii daangaan qabu ture. Kana booda rakkinni waan isaan qunnamu fakkaatu ture. Garuu diqqoon turiin galaana diimaa irratti abdii kutannaan guddaan isaan qunname. Sababni isaa fuulduraan galaana duubaan humna waraanaa warra Gibxii gama gamanaan garritti socho'an illee jiru gaaraan marfamee ture waan ta'eef jedha. Okay. Amma abdii kutannaa kanarratti dirqama harka waaqayyoo gubbaa gadi tachuu qabu. Dirqama mirakiliin addaa wayii ta'uu qabu. Kana booda harka waaqaa gadi hiixatee galaanicha bakka lamatti maal godhe? Karaa Musee harka ulee Musee. Galaanicha iddoo lamatti adda hire. Abdii kutannaa jalqabaati kun. Abdiin kutannaan lammaffaan immoo kan duuka buutootaati. Duuka buutonni Kiristoos especially harree yaabbatee Yerusaalemiin gaafa inni seene mallattoon harree yaabbatanii gara Yerusaalemitti seenuu mootummaa fudhachuudha. Kana booda immoo jedhanii isaan hundumaayyuu eenyutu aangoo guddaa qabata jedhanii maal godhaa turan? Wal gaafataa turan. Eenyutu aboo guddaa fudhataa yookaan qabata jedhanii maal godhaa turanii? Wal gaafataa turan. Baay'ee gaariidha. Kana booda Yerusaalemiin odoonni mootii ta'ee isaan bilisa Israa'eliin hin baasin inni maal ta'e? Hin du'e. Gaafa inni du'u abdii kutannaa isa guddaatu isaan qunname. Kanaaf warra karaa deemtota Maa'oosii hedannee turre bilisa nu baasa jennee abdannee turre hin du'e dhageenya jedhanii Kiristoosuma dubbataa turan. Abdiin kutannaa inni sadaffaan immoo Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti jirudha. Xumura waggaa 2300 irratti. Bara 1844 irratti kiristaanummaan abdii kutannaan marsaan sadaffaa isaan qunname. Akkuma duuka buutotaa akkuma Israa'eloota qaamaa jechuudha. Israa'eloonni hafuuraa
Abdii kutannaa sababni isaa nu Israa'eloota hafuuraati duuka buutota gooftaa Yesuus Kiristoos. Sababni isaa kiristaana yes jedhu iyyuu jalqaba kiristaana kan jedhame eenyudha? Duuka buutota. Duuka buutota Kiristoosiitu jalqabaaf hojii ergamoota boqonnaa 11:26 irratti jalqabaaf kiristaana jedhaman jechuudha. Kanaaf abdii kutannaa kana dadhabuu waan qabaniif 1844 irratti seenaa kiristaanummaa abdii kutannaa guddaan isaan qunname jechuudha. 1844 irratti kiristaan abdii kutatee fi abdiin kutanneetu maal ta'e? Gargar ba'e. Gargar ba'e. Warra abdiin kutanne lakka dogongorri waaqa biraa oduu hin taane eenyu bira jedhan? Nu bira jedhan. Ofii keenya sirreeffanne. Warri kun immoo lakkii waaqumoonti jiru hedonizim addunyummaan yookaan immoo waan hin jiru achirraa jalqabe jechuudha. Anyway gara yaadaatti as deebina. Kanaafi guyyaa kana balbala cufatanii isaan ta'an Kiristoos seenee nagaan isiniif haa ta'u jedheen. Amma yeroo baay'ee namoonni asitti balballi uduun banamne waan seenee fi Kiristoos du'aa ka'uu booddee hafuura ta'eera qaamaan waan jedhamu miti akka jedhu no. Eeshi kaisaa kana Phexros gaafa maneedhaa ture uduu balballi banama waan takkatti argine Phexros bahee hin galle? Bahee galeera moo hin galle obbolo tokko? Yeroo inni manaa bahee jedhu yeroo inni mana hudhaa keessa bahee balballi mana hidhaa banaa ture? No, wanti hundi maal ture? Cufaa ture. Wanti hundi garuu Phexros achi mana hidhaa keessa bahee maal ta'e? Gale jechuudha. Sababni isaa harki ergamoota isaan dura maal godhe? Ture waan ta'eef. Ammallee Waaqayyo ergamoota ergee Kiristoosiin maal godhe? Awwaala keessaa illee yeroo ka'u dizaayir of hojii yeroo dubbiftan abbaan kan kee si waama jedheen ergamoota. Kanaaf ergamoota sodaataniiti naannoo sanitti illee humna ergamootaa isa mul'ate san sodaataniiti warri eeganillee maal ta'an kan isaan kukkufan. Gaafa inni mana kanallee seenu karaa biraatiin ergamoonni fuuldura isaa akka deemaa turan lafa kaayaa. Kanaafi wanti hafuura ta'ee jijjiirame hin jira. Kana ragaa kanaa maal jedheni Toomaas hin fa'a qabeeti maal na godhi jedheen na ilaali jedheen. Hafuurri akkasii miti jedheen. Lakkoofsa 20 irraa kana erga jedhee booddee harka isaa lamaanii fi cinaacha isaatti agarsiisee bartoonni goofticha arganii maal godhan jedhe. Goofticha arganii gammadan. Exactly qaamuu akka jalqabaa qaba jechuudha. Yeroo lafaa ka'eetiin jedhe. Garuu isa du'uu miti isa ammoo rakkina dhiphina dabarfamee kennamu duun taane isa du'ee du'a maal godhe moo'e. Isa bara baraan maal ta'u jiraatu. Godhe akka inni akkasitti ta'eetiin argina. Yesuus ammas itti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Itti fufees abbaan akkuma na erge ani immoo isin maal godha jedheen. Isin ergatin jedhe. Ila obboloota koo dhugaadha. Akka itti Kiristoos nu erge kana ergamneen jirru taanaan ergaan keenya akkasumaan. Akkuma abbaan na erganillee maal godha? Isin erga. Akkuma abbaan na erge anis isin erga. Wangeela Yohaannis 17:18 irratti illee kanaan dura illee ilaaleera. 17:18 irratti maal jedha? Akka ati biyya lafaatti na ergite anis akkasuma biyya lafaatti isaan maal godha? Isaan ergeera. Akka ati biyya lafaatti na ergite anis biyya lafaatti isaan ergeera. Akkuma abbaan na erganillee isin erga. Amma dubbiin guddaan abbaan akkamitti Kiristoosin maal godhe? Erge. Abbaan akkamitti Kiristoosin erge. Kanaaf nuti illee akkuma abbaan Kiristoos ergisanii nullee maal ta'an irra jechuudha? Ergamne jechuudha. Okay. Akkuma abbaan na erganillee isin erga jedheeti kana jecha hafuura isaanitti baafate hafuura qulqulluu maal godhaa jedheen? Hafuura qulqulluu maal godhaa jedheeni? Fudhadhaa jedheen. Amma hafuurri nuti fudhanne hafuura Kiristoos yoo hin taane hafuura akkuma abbaan isaaf kenne Kiristoos nuuf kenne sana yoo hin taane hafuura qaama biraa yoo ta'e kan nu ergamneerru Kiristoosiin irraa utuu hin taane qaama biraa irraa ergamneerra jechuudha. Sababni isaa Kiristoos akkitti nu erge akkuma abbaan isa maal godheedha? Isa erge. Abbaan akkamitti isa erge? Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa meeqa? 36. Maal jedha 36 irratti? Yoos immoo ana isa abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erginaan ani ilma Waaqayyooti jedhe kanaan attamitti Waaqayyoon maal taatan? Waaqayyoon arrabsita jettudha jedheen. Okay. Irra deebi'an mallee yoos immoo ana isa abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti maal taanaan erginaan ana ilma Waaqayyooti jedhe kanaan
attamitti waaqayyoon maal goota jetture jedhe. Arrabsita jetture. Kanaaf abbaan ilma isaa qulqulleessee gara beelafaatti maal godhe jechuudha. Abbaan ilma isaa qulqulleessee gara beelafaatti maal godhe? Erge jechuudha. Erge jechuudha. Okay. Kanaafi maal jedhama macaafni qulqulluun tokkoffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa lamarraa. Tokkoffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa meeqa? Lama. Akkana jedha. Isin akka akeeka waaqayyo abbaatti. Akka akeeka waaqayyo abbaatti. Akeekni kun keenyuti waaqayyo abbaadha. Yesuus Kiristoosiif abboomamuuf dhiiga isaatiin maal taataniitu? Dhiiga isaatiin qulqulleeffamtaniitu. Hafuura qulqulluudhaan maal taataniitu? Qulqulleeffamtaniitu. Hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtaniitu. Maaldhaan qulqulleeffamtaniitu jedha asirratti? Hafuura qulqulluudhaan maal taataniitu? Qulqulleeffamtaniitu jedha. Macaafni qulqulluun iddoo biraatti wangeela Yohaannis 17 irratti dubbiin kee dhugaadha dhugichaan isaan maal godhe? Qulqulleessi jedha. Ila asirratti immoo hafuura qulqulluun qulqulleeffamtaniitu jedha. Dubbiin kee dhugaadha dhugichaan isaan qulqulleessi jedha. Wangeela Yohaannis 15:3 irratti immoo isin immoo isin ammayyuu dubbii ani isinitti dubbadhe maal taataniitu jedha Kiristoos? Qulqulleeffamtaniitu jedha. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtaniitu gaaf jedhu dubbii isaa maal godhaniitu jechuudha? Fudhattaniitu. Dubbii kanaan qulqulleeffamtaniitu jedha. Kanaaf Kiristoos maal jedhaara? Isa abbaan qulqulleessee gara beelafaatti maal godhaan? Erginaan. Qulqulleessee jechuun Kiristoos cubbamaaf ta'ee oduu hin taane qulqulleessee jechuun hafuura kee qulqulluu dubbiin ani dubbadhu kun jireenyas hafuuras waan jedhuufi hafuura qulqulluudhaan maal ta'ee jechuudha? Dibamee jechuudha. Isa kana arguudhaaf hojii ergamoota boqonnaa 10:38 irraa maal jedha? Hojii ergamoota 10:38 irraa akkana jedha. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa godhe. Innis naannee hojii gaarii maal akka godhe? Akka hojjete. Kanaaf hojii gaarii hojjechuudhaaf Kiristoos seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise, seexanaan kan cunqurfaman fayyisuudhaaf yeroo isa ergu hojii gaarii akka hojjetu yeroo isa ergu abbaan hafuura qulqulluudhaan maal godhe? Isa dibe jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan isa dibe. Kanaaf waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaan. Maal jedhaa ture Kiristoos? Isin hunduu na dhiiftanii deemtanii kophaatti na dhiiftu. Garuu abbaan koo ana wajjin jira jedhaa ture. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan dibee hafuura qulqulluudhaan isa guutee hafuura qulqulluudhaan isa guutee kan jennu Luqaas 4:1 irraa maal jedha? 4:1 irraa. Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutamee booddee Yordaanosii deebi'ee hafuuruma sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 maal ta'e? Geggeeffame. Hafuura qulqulluudhaan guutame hafuura qulqulluudhaan dibame. Wangeela Yohaannis 3:34 irratti immoo maal jedha? 3:34 irratti ilmaan wangeela Yohaannis boqonnaa 3:34 irratti inni waaqayyo isa erge dubbiidhuma waaqayyo dubbata. Waaqayyo hafuuricha maal malee kenna'oo? Safara malee kenna'oo. Waaqayyo ilma isaa yeroo erge hafuura ofii safara malee maal godhe jechuudha? Kenneef jechuudha. Abbaan ilma isaan jaallata waan hundumaa harka isaatti kenneera jedha. Amma dhugama Kiristoos abbaadhaan ergame gaaf jennu abbaan isa qulqulleessee hafuura ofiiti kenneeti. Karaa biraatiin mootu wangeela Yohaannis boqonnaa 6:27 irratti mootu hafuura ofiitiin isa mallatteessee gara biyya lafaatti maal godhe? Erge. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:27 irraa maal jedha? Akkas jedha 6:27 irraa. Nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraa argamuuf maal godhaa? Dhama'aa malee. Ilmi namaa inni waaqayyo abbaan mallattootti godhe nyaata kana isiniif maal godhe? Isiniif kenna jedheen. Isinii kennuuf jira jedheen. Maaliidhaan mallattoof namootu? Mallattootti godhe gaafa jennu maaliidhaan mallattoof? Efesoon 1:13 irratti maal jedha macaafni qulqulluun? Isin immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina karaa isaa dhageessanii isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isaaf dachifame maal taataniif? Mallatteeffamtaniif. Kanaaf Kiristoos hafuura qulqulluudhaan mallatteeffame. Eenyuun mallatteesse? Abbaan akka mallatteesse macaafni qulqulluun lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaatti kan ergame akkasitti adda ba'eet kan ergame. Hafuura qulqulluudhaan guutamee, hafuura qulqulluudhaan dibamee, safara malee hafuura qulqulluun kennameef. Eenyutu kenneef? Abbaan mallatteesse kan kooti jechuusaa maqaan koo isa keessa jira jedha. Mallattoo jechuun maqaa ofirraa qabatame mallattoon.
Mallattoon maal ofirraa qaba bolo tokko? Maqaa ofirraa qaba. Ba'uu boqonnaa 23 damarratti yeroo dubbiftan immoo ergama koo fuuldura keenan ergaa of eeggadhu. Maqaan koo isa keessa maal godha jedha? Maqaan koo isa keessa jira waan ta'eef jedha. Kanaan mallattoo isaa ofirraa qaba jechuudha. Walii galatti Kiristoos hafuura abbaatiin hafuura qulqulluudhaan abbaan isa dibee isa guutee gara biyya lafaatti maal godhe? Isa erge. Kanaaf maal jedhaa Kiristoosii akkuma abbaan erganillee maal godha? Akkuma abbaan erganis maal godhaa? Isin erga. Erga jedhee ka'een booddee kana jedhee hafuura maal godhe jedha? Hafuura isaanitti maal godhe? Baafate. Hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheen. Kanaaf amma hafuura qulqulluu fudhatan jechuun duuka buutonni maal ta'an jechuudha? Dibaman jechuudha. Guutaman jechuudha. Karaa biraatiin mallattaa'an jechuudha. Mallattaa'an jechuudha. Warri kunneen warra dhugaa irratti miilaan maal ta'anidha? Lafatti gadi dhaabatanii. Firmly standing on truth. Dhaabatanii. Kanaaf gaafa dibamne, gaafa adda baane, gaafa kan Kiristoosii taane lafarratti eenyuun bakka buuna jechuudha. Eenyuun bakka buuna lafarratti? Kiristoosii bakka buuna. Yoo maal kan godhnu ta'e? Yoo doktoriinii Kiristoosii kan qabnu ta'e. Doktoriinii Kiristoosii jechuun ergaa Yohaannis 2:1 irratti abbaa fi ilmatti maal ta'uudha? Jiraachuudha. Hundee dhugaa Kiristoos irra dhaabachuudha. Hundeen kiristaanummaa maal ka jedhudha? Wangeela Yohaannis Maatewos boqonnaa 16 irra inni jiru. Hundee kana irratti mana koo ijaaradha Kiristoos kan inni jedhe jecha maal jedhudha? Jecha Kiristoos ilma waaqa jiraataa kan jedhu. Gaaf kana amanne obboloota koo nuti hundee amanamaa isa dhugaa macaafa qulqulluu irratti ijaaramneerra jechuudha. Kiristaanummaan faawundeeshinii isaanii dhugaan kan. Kiristaanummaan faawundeeshinii dhugaa Kiristoos ilma waaqa jiraataa jechuudha. Kiristoos ilma waaqni jiraataan abbaa kana booda immoo kaafee maal inni jechuudha? Hafuura qulqulluu abbaan ilma isaatii kenne ilmi isaa nuu kenne maal ta'u? Guutamu dibamu gaaf kana gara addunyaatti deemne. Gaaf kana exactly Kiristoos represent goona. Dhugamaan Kiristoos maal goona jechuudha? Bakka buuna jechuudha. Kanaaf Filiphisius 2:5 irra maal jedha? Yaanni Kiristoos keessa jiraate kun isin keessa illee maal godhu? Jiraata. Kan jedhu sun dhugaa ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsi 23 maal jedha? Cubbuun isaanii cubbuu isaanii akka isin dhiiftaniif. Cubbuu isaanii kan isin dhiiftaniif cubbuun isaanii isaaniif maal ta'a? Dhiifameera. Cubbuu isaaniitti kan isin hin hiikne cubbuu isaaniitiin maal ta'aniiru? Hidhamaniiru isaaniin jedhe. Kun exactly literally gaaf Kiristoosiin bakka buune foolii Kiristoos sunurraadha jechuudha. Kiristoosiin bakka buune jechuudha. Maal jedha macaafni qulqulluun? Warra du'aniif foolii maali jedha? Du'aa. Warra jiraataniif immoo foolii maali jedha? Foolii jireenya. Kanaaf immoo eenyutu maal godha jedha? Eenyutu gayaa jedha. Lammaffaa Qorontos 2:16-14 irraa yoo ilaalle exactly biraan beera eebbifamaa. Savor of life onto life jedhuun biraa 14 irraa maal jedhu 14 irraa yoo dubbiftan Waaqayyo yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf Kiristoosiin beekuu akka foolii urgaa'uutti harka keenyaan iddoo hundumaan ga'uuf galannaa ta'u jedha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jiraniif warra karaa badiisaa irra jiraniifis foolii Kiristoos isa Waaqayyotti maal ta'uudha jedha? Urgaa'uudha. Foolii Kiristoos isa Waaqayyotti urgaa'uudha. Efesoon boqonnaa 5:2 nuuf jedhee urgaa gaarii godhee Waaqayyoof maal godhe jedhe Kiristoos? Of dhiyeesse jedha. Warra karaa badiisaa irra jiraniif foolii du'aa isa nama ajjeesuudha. Warra karaa fayyinaa irra jiraniif garuu foolii jireenyaa isa jireenyatti maal nama godhuudha? Isa nama jiraachisuudha. Egaa eenyutu hojii akkasii kanaaf taaree nu akka warra Waaqayyo biraa ergamaniitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyo duratti garaa guutuudhaan dubbanna malee akka namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo mi'a harkaatti gatii dhabe fakkeessanii miti jedha. Kanaaf walii galatti yoo akkuma abbaan Kiristoosin erge Kiristoosin erge kana ergamnee jiraanne nuti Kiristoosin exactly bakka buuna jechuudha. Namni cubbamaan cubbuu isaa yoo timne cubbuu irraa yoo qalbii jijjiirrate dhugaadha maal godha? In fayya. Yoo hin jijjiiranne garuu maal ta'a? In bada. Kana dhakaa achirratti yoo isin cubbuu dhiiftaniif fayyadu. Cubbuu dhiisuu saakrifaayisii nutu ta'ee heduu hin taane nu Kiristoosin bakka buune cubbuu isaa maal goona jechuudha? Cubbuu isaa
ittimna. Sababni isaa yaadni keenya yaada Kiristoosii wajjin maal waan godheef? Waan walii galeef. Hafuura Kiristoosii kallattiidhaan maal waan gooneef? Waan fudhanneef. Wanti Kiristoos dhugaa jedhu dhugaa, wanti Kiristoos soba jedhe nu biratti illee maannin soba. Wanti Kiristoos cubbu jedhe nu biratti illee cubbuudha. Wanti Kiristoos qajeellummaa jedhe nu biratti illee maalidha? Qajeellummaa. Kanaaf namootatti illee kanuma maal goona jechuudha? Dabarsina jechuudha. Kanaaf wanti kun dhugama ta'uu kan danda'u garuu hafuura Kiristoos yoo maal goone qofadha. Hafuura Kiristoos yoo maal goone qofadha obboloota koo? Yoo fudhanne qofadha. Hafuura Yesuus Kiristoos akkuma abbaan erge anillee is erga jedhee isa Kiristoos Asfi jedhee hafuura qulqulluu fudhadhaa jedhe san yoo fudhanne qofa. Kanaan ala hafuura biraa fudhannaa irra taanaan. Kanaan ala hafuura biraa, hafuura qaama biraa ta'e, hafuura madda of danda'e qabu. Hafuura Kiristoosii abbaa irraa maddee karaa Kiristoosii gara keenya dhufetti miti. Hafuura kophaatti of danda'e, hafuura ofiitti yookaan ammoo qaama biraa jedhu kana fudhataa irra yoo ta'e Kiristoosii wajjin tokkummaa hin qabnu Kiristoosii miti kan nu erge qaama biraatu nu erge jechuudha. Qaama biraatu nu erge jechuudha. Kanaaf Kiristoosin exactly bakka buunee waan inni cubbu jedhen cubbuu jechuu kan dandeenyu. Waan inni dhiifameera jedhen nullee dhiifameera jechuu akka dandeenyu. Kan nu dandeessisu hafuura isaa fudhachuu. Kanaaf dubbiin ijoon dubbiin tun dubbii kiidha. Lakkoofsa 23 dubbii baay'ee ulfaatu waan ta'eef. 23 irratti exactly Kiristoosin maal gochuudha? Bakka bu'uudha. Fooliin isaa nurraa dha'uudha. Dhugaan dhuga sobaan soba jechuudha. Cubbuun isaanii kan isin dhiifame, isa dhiifame jettaniif dhiifameera. Sababni isaa dhiifameera isinillee jechuu kan dandeettan yaada inni wajjin waan walii galtaniif. Yaada Kiristoos isa cubbuu dhiise wajjin maal waan godhaniif? Waan walii galtaniif. Yaadni isin isa keessa jiraatu isin keessaa jiraatu waan jedhe. Malee nu dhiiftoota cubbuu dhiisu taaneeti miti jechuudha. Garuu Kiristoosin bakka buunee waan inni dhiise dhiifameera jenna. Waan inni dhiifne hin dhiifamne jenna nullee. Kun kallattiidhaan akkuma Kiristoos abbaa bakka bu'e sababni isaa abbaan hafuura qulqulluu waan isa dibeef waan isa guuteef namummaa isaa isa foon uffatee jedhe waan dibeef bifa kana laalletti jenna. Nullee bifuma kana ergamneeti jenna. 24. Bartoota gooftaa 12 keessaa Toomaas inni Didimoos jedhamee tokko yemmuu Yesuus dhufe bartoota wajjin maal hin goone hin turre. Bartoonni warra kaanis goofticha argineera jedhanii itti himan. Inni garuu iddoo sibiilichi ure harka isaa lamaanitti yoo arge malee quba koos iddoo sibiilichi ure irra yoo kaa'e malee harka koos madaa cinaacha isaa keessa yoo kaa'e malee maal hin godhu jedheen? Inni amanu isaaniin jedhe. Kun immoo exactly Kiristoosichi inni du'e du'aa ka'uu isaa mul'isa. Adda namoonni baay'een Kiristoos maal hin taane jedhe hin duune yaadni jedhu jira jechuudha. Hin duune yaadni jedhu jira. Karaa biraatiin immoo yeroo du'ee du'aa ka'eetti hin jedhe san akka waan jijjiiramee wanti biraa wayii dhufeetti kaka'an jira. Kun immoo exactly akka ta'e nu mirkaneessuudhaaf gaafii kana Yihuudaan inni gaafate kun akka nuuf illee taa'ee barraa'u ta'e jechuudha. Harka isaa lamaan arge malee quba koos iddoo sibiilichi ure irra yoon kaa'e malee harka koos madaa cinaacha isaa keessa yoon kaa'e malee maal hin godhu jedheen? Hin amanu jedheen. Guyyaa 8 booddee bartoonni isaa ammas walitti qabamanii mana keessa turan. Toomaas isaa wajjin ture. Gaaf jalqabaan turre amma garuu isaa wajjin ture. Isaanis mana cufatanii utuu ta'anii Yesuus dhufe isaan gidduu maal godhe? Dhaabate. Kun marsaa meeqaffaadha jechuudha? Marsaa lammaffaadha. Nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Kana booddee Toomaas quba kee fidi asirra kaa'i. Harka koo lamaanis ilaali. Harka kee fidiitii madaa cinaacha koo keessa maal godhi jedheen? Kaa'i. Kana kan hin amanne maal hin godhin? Hin ta'in. Kan amante ta'e malee jedhe. Toomaasis gooftaa koo waaqayyoo koo jedhee maal godheef? Deebiseef. Kanaaf Kiristoos nuuf maal kenna jechuudha? Waaqa kenna. Nuuf abbaa kenna. Nuuf gooftaa kenna. Waaqayyo abbaan immoo waaqa isaati, abbaa isaati jechuudha. Kanaaf waaqa tokkicha abbaa yeroo jennu akkasitti waan kaa'ameef jechuudha. Okay, 29 Yesuus immoo yaa Toomaas waan argiteef maal goote? Amanti. Utuu anan argin kan amanan. Attam haa gammadanii ittiin jedhe. Sababii wangeelichi maal ta'eef? Caafameef. Kanaaf nuti ka amannu akkasumaan tiyoorii namni nutti hime utuu hin taane utuun argin kan amanan ka jedhu kana namoonni jechoota baay'ee fayyadaman. Sababni isaa Macaafni Qulqulluun maal jedha irratti? Sababii wangeelli maal ta'eef? Wangeelichi caafameef. Kanaaf akkasumaan amanna malee cadhisee namni waan nutti himu haa amannuuf miti jechuudha. Wangeelichi caafameera wangeela waan. Jesus said unto him, Thomas, because you have seen me,
You has believed, blessed are they that are not seen, and they yet have what? Believed. Warra amananiif isaan maal kan ta'anidha? Kan eebbifamanidha. Yesus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee bartoota isaa duratti maal godheera? Hojjeteera. 31 irratti isaan kun garuu macaafni caafame kun garuu Yesus Kiristoosicha akkamitti akka wangeelli mee humna qabu laalaa obboloota kun. Yesus Kiristoosicha ilma eenyu? Ilma Waaqayyoo ta'uusaa akka amantaniif. Karaa biraatiin Waaqayyo immoo abbaa isaa ta'uusaa akka amantaniif. Akkas ta'u obboloota koo dubbiin kun. Yes, Yesus Kiristoosichi ilma Waaqayyoo ta'e Waaqayyo immoo maalidha jechuudha? Waaqayyo immoo abbaa eenyuti? Waaqayyo immoo abbaa Yesus Kiristoositi. Kanaaf namni amanee kan fayyu Kiristoos ilma Waaqayyo akka ta'e Waaqayyo immoo abbaa isaa akka ta'e beekee amanuudhaan jechuudha. Kanaaf waan tokkochi kun ilma eenyu abbaa eenyu jechuudha? Abbaa Yesus Kiristoos. Akka amantaniif amanachuu keessaniinis maqaa isaatti jireenya akka qabaattaniif maal ta'an? Caafamanii jira. Caafamanii jira. Kanaaf obboloota koo Yesus Kiristoos ilma Waaqayyo ta'uusaa beennee Waaqayyo immoo abbaa Yesus Kiristoos ta'uu beennee hafuura qulqulluun akkuma abbaan ilmaa kenne ilmillee akkasuma nuu kenne akkas ta'uu beennee gara biyya lafaatti ergamuu kenna beennee ergaa addunyaadhaan warra gaan akka taanu Waaqayyo kan dhageenye nuuf eebbisu.